Dubai. Warri Dubai. Bareechaan eegaa. Gidduu kana Dubai dhufuun godhamu. Tokko buteen Kairoof Dubai gidduutti yoo lola hamaan kaasin amma baariga abbaan godhan dhalchini. Mube lola waan qabu Dubai kottu sisi mannaa mube laa dhaggeeffadhu. Sisi mannaa kabajaan nutti eegalta. Buteen ba. Nutu sii kenna waan beeti. Abbaa murtii saatalaayitii messenjeriitiin saatalaayitii immoo hawaarra gadi buusuun dandeessanu abadan yoo akkam qabsooftan yoo saaruko akkam darbattan isa kana buusu. Lamaan kennina mube. Siini kennina garuu warra Saudi orkinurra warra Saudi miiteen jira akka jirri cufan bara Dubai akka jirri. Warri Saudi shamarran Dubai dhaggeeffadhaa waan isinitti hima. Isinitti hin bareedduu jennaan. Quran qabdan bareedinni keessan filtarii malee yoo barbaade imoon messengeraan yoo barbaade qabri yoo sitti dawwale hin bareedda shamarran Dubai. Kana jennaan warra Saudi kana booddee ofirraa biloo godha ana sirin jedhe amma mana bana dheeraasa. Maali jedhaan bilu harki jedhaan bilu yoo jarri dhufuu waadaa sinii galan malee hin jedhanina shamarran achi bobaa keessaa qaba yeroo dawwalu obboleettii kooti jedhaayi asirratti gaata obboleettii. Akka ilaalaa jira. Bobaa jedhaa waa qaba. Ijoollee dhiiraa ta'uudhi. Amma gaawwalitti harki jara ijoollee Saudiin bilooku maallaan jetteeti miilaan bilooku. Ijoollee Saudii fageedha. Ijaazaa guyyaa 20 si hojjiraasa guyyaa 4 eessatti bada dhiyaati. Ijaazaa buufata. Kanaaf dhiirri Saudii fireendiin hin qabne jiru Saudii keessa. Dabalata warra Dubai. Warri Dubai isin anaaf qaaliidha. Hin jala warra Saudii. Amma taatee bobaa jedhaa waa qaba kana dubbiin. Dubartii achi dibdee Saudi. Dubartii Saudi jechuudha. Haadhee Saudi. Warra balkaaba danuun hin jirtu. Isiin jirtu immoo yeroo namni kana ilaale nama macheessiti. Alkooliidha. Abbaa murtii seerri kan keeyatama baaftee kaatee hin fudhanne kan keenya qabsoo saatalaayitii irraa buusu yoo isin buuftan isin deebifna. Akkasii fudhanne nan beekaa. Akka Saudii akkasii fudhanne nan beekaa. Amma rakkini dhiira Dubaay mube rakkini dhiira Dubaay akka keenya kana nu amma fakkeenyaaf as teenyee shamarran Dubaay itti fayyadamarra wallaahi laati akka nama fuudhetti jechuudha. Faayidaan danda'ame maal akka godhame shamarran Dubaay keessaa walitti qabee fooqii wayii ijaareetti galchee sini galee dhiirri achitti ziyaaraa finyoonaan tajaajilatu. Kiyu jechuun amma gaa'ela waan ta'e. Kanaaf shamarran Dubaay jechuun warqiidha. Dhiirri Dubaay keessa hin jiru. Ani dhiyaatu maana dhaamsa dabarfadha gaamu bee shamarra keenya ijoolleen Dubaay shamarri keenya dhiifamanutu siin gate warri Saudii dhufanii miisen jiraan isin waswaasuun jira rakkina keenya amma booda nuutiniif jirra warra Saudii bilookitti gadhiisa. Warra gara Suudaaniitii jala kaasa. Warri Saudii immoo yoo dhuguma jaalala dhugaa jaallattan intala Dubaay jaalala dhugaa yoo jaallatte kottuu galiiti biyyatti. Dubaay karaan banaadha. Kana. Haqi malee isin jiraan hin jala. Deebi'ee dhaamsa xumuraan dhaamuwaa inni shamarran yoo ijaazaa baatan mubaarikitti machuun keessan yoo lolli. Adara gaafa ijaazaa baatan naa dawwalaa deema viidiyoodhaan yeroo achi keessanii viidiyoodhaan naa agarsiisa waa hundayyuu anis nan dhandhamadha. Isin galee akka itti baatullee akka itti dhugumu mubee. Yeroo isin wal dhungattan hin argine. Yeroo isin wal dhungattan ijaan hin argine. Dhandhamachuu miti ijaan nan agarsiiftan. Yeroo ganga wal gangachitan yeroo wal dhungattan yoo xiqqaati. Aga kanarra deemu. Aga lattee bira geessu. Aga lattee amma agasi wal dhungattan ilaaluun qaba. Yoo biraa fi bakka kanan geessinillee aga dhungootti ilaaluun qaba. Sana booddee si falma. Abbaa murtii. Walmaata. Sagaleedhaan dubbataa jiru ajjalaa hin danda'amu bilookuu hin danda'amu jechuu jiranii waa murtiin keessan kun hojiirra oolaan jiru walumaa galatti. Murtiin keessan kun murtii miti. Murtiin fudhatamaadha. Akka Dubaayitti hin qabne. Dubaay ta jiraattu shamarran kana booddee anatti dhimma nyaatamu birrii dhimma ijaazaa kana booddee natti battu kan nagalchu dubartii anaa dawwalaa ijaazaa baate yeroo dhattee keessingii wal gangalchitu viidiyoon na agarsiifte nan dubbadhaaf. Kana achi jaallattanii jirtanii akimalitti fuulli ta'uun hammaka kiu jechuun hammaka tokko jedha. Akumaan naafatitu wal bilookuun amma beekila. Akka karaa miitiin jarii Dubaay hin baane. Ani amma boori
Ani nama pori jangan dia kasi jangan sampai ulcan waggaa kudha meeqa takkaa jaazaba fudhannee fennu. La. Warri Saudi. Warri Saudi nyaaran qabdan nuyi dhiironni Saudi. Hin barbaannu jedhani miti gadi baani. Maa jedhaniiru. Dhiirri Saudi shamarran Saudi. Dhiirri Saudi Inni dirbano ambiraru. Akimali bayira. Ni Turkii baay'ee hojjetaan jiru kan akmal. ana dhaggeeffadhaa asitti hima. Ahmad murtee itti kenname hojiirra oolchaa. Gaalib Murtii kun hojiirra oolu. Abshir habibi. Hojiirra oolu murtiin hojiirra oolu. Wayye. Antilaatinii dhiiseera. Hunda keessaa yoo harkan qabu hoota illee kuma xiqqoodha. Isin warri Dubaayii keessa qabachuu danda'a. Warri Suudii shamarrii akka Suudii baay'attu shamarrii aqilii qabdu Suudii jiru. Isinis tam jettee akka horii jaru kutamee achi nu taalinaa gara Dubaayii. Utuu dubbannu Elaa qonnaa gara dubbachuu yoo taate naawi ijoolleen keenya hin beeku ammoo koomentii dhukkee namarraa kaasa. Ijoollee dhiiraas ta'e ijoollee shamarraas ta'e warri seeraan iddoo qabatee jiru dalagaa jiru warruma Saawudiiti haqqii dubbanna. Ijoollee keenya miira keessan galinaati. Saawudiin biyya hojiiti sila. Maaliyyuu haa ta'u Dubaayii kana irra caalaa akka isin ilaaltan kun yeroo ilaalamu dimokiraasiidha uffattee deemuudhaaf waan hundaafuu dimokiraasiidha. Garuu gara jireenya kan keetiitti yoo deebine wallaahi Saawudiitu biyya jireenyaati biyya hojiiti kan hojjetamaa jiru. Miknaatu biyyi isiin kun baay'ee xiqqoodha Dubaayin hin beekna dalagaa illee sirriitti hin jiru. Ijoolleen keenya immoo yeroo akka jiran maal seeta beektaa arrabatti fudhataa waa biraa keessa galcheeti. Jaallattaniitii miti hojiin hin jiru biyya kana waan ta'eef arabni illee biyya kana xiqqoo waan taateef biyyi hojii biyyi jijjiirama kan illee dhibbatti nama gargaaru anama Dubaayin jira. Gargaarsa namaatti illee kan beekamu ijoollee Saawudii. Isiin kun dhugaadha fudhadhaati. Hunda keessanii fura biriskii buusu taayiroo keenya rabbi nuuf baatu inshallah. Siramma walitti attuunaa dhaabbattu wal jibbuunaa dhaabbattu. Hunduyyuu qoosaarra turree taphataa turree dubbii qubna garaas achi dura himneerraa gorsas gorsineera waa baay'ee as keessatti dubbannee turree hundi keessanuu naaf galatoomaa ulfaadhaa garuu ishaasaan keenya isiin duraa sun xaayiroosa ta'uu abbaa fedhesa ta'uu walirratti duuluu waan hin jirre walirratti kaa'uu qilee wal buusuuf cinqamuu isii aadaa godhanne kana aadaa dhaabbannu anis laayivii irra tureera Itoophiyaa keessa hin jira ganama immoo horii yaasaa sangaan qamadaa waa danuutu jira waan ta'eef deemaa taphadhaa nagaan naa bulaas jechuu barbaada. Maaf salaama. Akkasi. Dubbiidhaa dhume nama galchitanoo sinoo. Maal goona anoo appideetiin godhannee tiktookicha nama baay'een galchu ture. Ati isa kam deeggaruu dhufte immoo silaa? An jaruma Dubaayii keessaa kana isaan gaafii qaba ture Kaalid kutee ba'e. Araqanu. Eeshi. Laazim. Yeroo biraatti deebinaa nagaan naa bulatillee. Ayyee. Nagaan nu turaa baga jiraattanii ammas darbaa nu jiraadhaatii ijji nagaa wal nu argu wal xiqqeessuu irratti wal hin arginu bakka gaariitti wal arginu bakka guddinaatti bakka wal guddisuutti rabbi wal nu agarsiisu. ጀሚላ አሸነፍሽ እንዴ? እኔ እኮ የተቆረጠ ነው ያየሁት። የምር አላየሁም። ቀኑ ራሱ አላወቅኩትም። ይህን ሰሞን እንቅልፍ አሞኛለሁ። በዚህ ሰው በሚጫወትበት ሰዓት ጌም ይሄ ዛሬ ነው እንዳውም ጌም በዚህ ሰዓት የገባሁት። ይሄን ሰዓት ሁሌም እንደተኛው ነው። በቃ ያው ስራ ስለሚሄድ ትንሽ ደከመኛል። በጣም ይቅርታሽ።
አዎ ኦኬ። አይ ደስ ይላል። እንኳን ደስ አለሽ። ጃረኬ ኛማሚ ወሊ አከሚቲ በነመጋ ወሊ አከሚቲ በነመሜ ነቲማ هي أمتك قالتوما أوكي يا ريسيني فتني بنا واني سنبر بادني قالتوما أنا ويسن التانكة تبقى يسن التانكة ቆይ አኩተክ ነው ብሳ ናቲንገል ጃርሰ ቀብደ ዶንት አኒማሊ ቤክ ani maali dhiiruma maali beekani gooticha waraana bilisummaa Oromoo malee ani maaluma beekana umayyuu astaghfirullah ishiin jaarsan qabuu qabsuuf ture ani dhiirumayyuu beeku dhiire isaan immoo waa'ee boonaa dhiisi qaama dhiisi siitu jaartii qabaa Simo. Ya nagaadha waaqi nagaa ko galata rabbi gammachuutti jira iddoo gammachuutti jira amma sabbar zeenaa jedhee ana oduu mimmiyaakis waan jajjabeen koo godhe akka sana baasuuf ka'u bahee burraaqi na gochuu jira beektaa akka iddoo gammade yaa rabbi akkam nama kaasa rabbi kun gaafa dhugaa qabnu bare. Malika, ma afaan qabatti ishoo jedhi kolfetillee nafaana maa. አይደለም ilkaan kiyya afaan kiyya akka kolfu namaan wanti bira. Ati gammadde rakkoon qabu. Ati gammaddu? Ati gammaddu? Maal lageet? Ani ija kiyya mana gurra kiyya misoomtee ija kiyya mana waan ta'eef. Amma naa galee amma sukkaara sitti ka'ee beekta xiqqoo sukkaara xiqqoo sitti ka'e amma yeroon akkasitti hin gammadee naa galchi dubbiin naa galchi. Ani maali ta'e ija kiyya jechuun ija kiyya nama malee gurra kiyya nama yeroo baay'ee. Ishoo jedhaa muratee galuu fi woboon finfinnee galuu yaa rabbi. Maali boona maali maa inaariin kasaree koo atillee harki rukuti gammade shoo jedhi. Wayyoo yaa rabbi ko otoo wanni dhuftee otoo mana kana dhuftee guggubatte maal wanni itti shere godhe fidime maqaa isheetu tokkitti sandaaboo sheretti godhe fidi maaloo mucaa bareedduu sanatti. Waan gammaduuf hin beekne ati gammadde fayyinga yoo gammadu naan jette gabaa kana mummaa tokkotti gammachuu keetiin na gammachiisa garuu waan hin dhageenye tokko akkamii gammadan. Omaan dhageenye maal akka ta'e beektaa kaleessa gadi qabaan sitti immoo lukaas keessa naa jirgiri asii naa tole ammoo dhiifama garuu waan baay'ee illee raanaatu nuti keessaanis itti masiin barsiisa maal akka ta'e waan gammachuutti jiru jechuudha. Inni akkasidha saree kiyyaa kootu bakka dhiisira waa siyaasa dhiisira kootu. Miskiina kuyya dhugaa maaloo anaani nan dagadheen gammachuudhaan guutame micaatti sirba sirra bahe auzubillah. Maal fidattee dhufte? Araqee maalan godhare?
Hin dhugu farsoo guushi, hin dhugu farsoo guushi, wanta malakkaa sanatti naa guushi. Jenne ila kiyya jimmaa kun amma osoo takkitti na sandaaboo waraana adda bilisummaa deeggarteen deeggaru du'ee bada malee namni akkasii waraana adda bilisummaa na deeggaree kan godhan. Takkitti na sandaaboo keessan caaltii wallahi si caaltii takkitti na sandaaboo akka jaal marroo caaltidha. Takkitti na sandaaboo jettu kun jaal marroo takkitti na sandaaboo waraana adda bilisummaa yoo afaan oromoo afaan sanii yaame afaan agas ga'u sanii ani maal jedhee waraana adda bilisummaa deeggarame. Tokki maaluma sandaaboo marroo dhugaa caalti kana amani. Torbee tokko. Wallahi dhugaa jette maarree dhageeffadhu hin caalti amma fakkeenyaaf marroon sifa namaa qaba. Sifa namaa jechuun xiqqoo bifa bareeda qaba. Fuula bareedaa qaba. Afaan bal'aa agas ga'u san hin qabu. Qoyaani dhugaa rabbi akkuma gaafii xixxoonni na ta'e isin warri jimmaa kun takkitti sandaaboo sana eessaa argattan qoy. Waa'ee jimmaa dhiisi. Wanna kanattu fakkaata.